Duraan dursaa qabiyyeen viidiyoo kanaa miira keessan jeequu danda'a. Taateen kun Oromiyaa Arsii keessatti mudate. Tibbanaa qondaalee mootummaa abbaa ijoollee ja'a ta'an qaamni saalaa isaanii haadha warraa isaanii muramuu fi yeroo ammaa dhimmichi mana murtii ga'ee ilaalamaa akka jiru isin biraan geenyee turre. Taateen kun waan baramee miti. Yeroo baay'ee isin dhageenyu. Akkamiin mudate? Yeroo ammaa namni kun haala akkamiirra jiru? Dhimmi mana murtii hoo eessa ga'e? Fuula duratti ijoollee godhachuuf yookiin immoo haadha warraa isaanii ijoollee ja'a godhatan waliin araara buusuu barbaadu namni kun dhimmoota kanaa fi kanaa wal qabatan kan isin dhaga'uu feetan jennee yaadnu bilbilee dubbifneerra. Gaafiif deebiin guutuun akka armaan gaditti dhiyaata. Iddoo hojii ooleen iddoo hojiitti galee erga galee yeroo booda galgala irbaata nyaannee tuma irbaata erga waliin nyaanneen booda hin rafne wallola hin qabnu qaaqas hin qabnu walitti bu'iitti hin qabnu erga rafnee jenneen boodatti homaa wanta baay'ee walitti dhaqnee hin jiru halkan naannoo sa'aatii ja'a akkas yoo ta'u ka'ee ala ba'e alaa yoon ol deebi'ee jedhu isin isin dhageetti booda walumaan haasofnee gatti mana walumaan rafne erga rafneen booda naannoo sa'aatii jaafalakka haga torbatti naannoo ta'utti isiin maaltu akka itti ajajee fi maal akka yaaddu hin beekne ka'ee albeedhaan qaama saalaa gomuruu dandeesseetti. Erga murteen boodatti immoo ka'eetumaan ari'ee qabe. Erga ka'ee ari'eetiin hin qabeen booda immoo namoota naannoo jiranii fi hawaasa naannoo jiranitti hin kenne. Hawaasichatti albema waliin hin kenne. Yeroo sanitti garuu miidhaa irraan ga'uu danda'a. Miidhaa irraan ga'uu hin barbaanne erga albee waliin itti kenneetiin hin jedheen booda albicha fuutee ishiin ergaanii dadhabee gara dallaatti deebi'ee gara mana biraatti darbite. Boodarra gaafa qaamni seeraa dhufu iddoo itti darbite saniin fuutee akkasumatti qabamteetti gara waajjira poolisiitti waliin kan gate ta'uu isaatti an halkanuma sanii gara referaal hospitaala Asallaatti inni dhufe. Sa'aatii meeqa booda qaqqabdan? Naannoo sa'a lama hanga sa'a sadii booda dhaqa. Hin jiraatas namni jedhee baay'ee yaadee hin jiru gara lubbuus deemuu danda'a waan ta'eef dhiigni baay'ee waan dhangala'ee jiruufi. Operaasyooniin sun yeroo hagamii fudhate? Sa'aatii sadii fudhate. Sa'aatii 9 hanga ganama sa'a 12 jechuudha. Tole. Torbee lamaaf yaalamaa ture. Torbee lamaaf yeroo yaalamutti qaamichi baay'ee iddootti waan deebi'e hin fakkaatu miidhameera waan ta'eef ni kaasnaa. Erga kaasneetiin hin jenneen booda immoo aartee goona waan jedhu kanatti kallattii sana irratti walii gallee ture. Fincaa'uu dandeessaniittu? Amma haalli irra jiru. Ammatti garuu qaamni jalaa guutumaan guututti wal qabatee foonichi bakkatti deebi'ee jira jechuudha. Qaamni saalaa xiqqoo ishee deebi'ee amma gara qaama duraatitti deebi'ee dhaabbachuun jira. Kan jiru garuu fooni baay'ee harkaan qabuudhaaf rakkoodha. Qabdeetis fincaa'uuf rakkoodhaatti fooni waan ta'eef jechuudha. Gogaan uwwifamne ammatti fayyaan koo gaariidha. Hariiroo haadha warraa keessanii fi isin gidduu tureetti deebi'u otoo taateen kun hin mudatiin dura hariiroon haadha warraa keessanii fi isin gidduu ture maal ture? Waldhabbii qabdu ture? Walumatti waldhabbii hin qabnu jechuun dandeenya guutumaan guututti. Tole. Haadha warraa koo wajjin waggaa 20 jiraanneerra. Tole. Ijoollee meeqa qabdan? Daa'imman 6 qabna. Tole. Inni homaa baay'ee waldhabbii guddaa hin qabnu yeroo muraasa keessa shakkii fi hinaaffaan tokko waan jiruuf qaayini gaggabaabnu hin jirti ishiillee waan xiqqaadha waan keessa kiyya hin jirre waan ta'eef iddoo hojii kootii fi xiyyeeffadhee kan fiiguudhaani. Hojiin keessan maal ture? Amma hojii raawwachiisaa mana qopheessaa magaalaa Kijoo kan jedhamudha. Baay'ee wallola akkasiis hin qabnu galgala walumaan iraatii nyaannee walumaan buna dhugnee firima tokko irraa nyaannee walumaan qaayinee walumaan kaanee rafnee afaanuma nagaa homaa baay'ee sonnoo hin qabnu. Waldhabbii akkasumara waan kanaas nama geessu kan hin qabne ta'uu isaati jechuudha. Ergadhaan tokko bilbila kootii irratti kan ergaman laaltee maalbaata waates akka nama waliin hojjetes akka nama waliin taphatutti namoonni tokko waliin jechuu dandeessa. Isaan kanneen halkan osoo an hin beekne kaatee akkaataan itti ilaalte jira kan jedhu kana nama odeeffannoo namti ana argachaatiin hin ture achi booda bilbila kan paasoordii jalaa jijjiiree paasoordii jijjiiree sun immoo wanti kun dhugaadha shakkiin kiyya kan jedhu san sammuu ofii gara sitti akka oofedha kan argisiisu malee waan biraa baay'ee badaa akkasiis hin qabnu waliin waan dubbachuu qabnu guyyaa takka lama dubbanne kaan immoo baay'ee anis agas mara as gaaf jedheetiin iddoon kennineef waan itti ta'aa hin jirre waan ta'eef ani jireenya fooyyessuudhaaf qofaan akkamitti jireenya keenya gara fuula duraatti oofna waan jedhu kanan yaadaa ture malee waan kanarratti baay'ee yaadaa kan hin ture ta'uu isaati jechuudha. Kanaafuu haadha warraa biraas alaan qabu deebi'ee immoo alas ba'ee dubartii biraa faana hariiroo biraa humeen qabu jechaa jirtu. Dhum kana amantaan koo sin ayyamu yoo fuudhus barbaade nan fuudha waan ta'eef malee waan akkasii sanniin kallattii san keessa takkallee kan harka hin qabne ta'uu isaati jechuudha. Tole umuriin keessan nama ganna meeqaati? Naannoo ganna 43 akkas. Haadha warraa keessaniif dhiifama gootanii deebitanii waliin jiraattu?
Karoorri keessan maali fuulduratti? Isa unkaa nama murteessuudhaaf rakkisaadha. Seera qaba. Abbootiin gadaa jiru gara maatii isiitiis abbootiin gadaa jiru isaan waan isaan murteessan isaanumatti beeka. Garuu murteen isaanii akka aadaa Oromootti murtii abbaan gadaa murteesse fudhachuun dirqama. Abbootiin gadaa immoo deebi'anii jaarsummaadhaan dubbii ta'anii yeroo baay'ee deebi'anii yaalaa jiru. Kana hundaafuu wanti dursa yaala waan ta'eef yaala guutumaan guututti akka inni argatu waan jedhu. Kanaaf gara yaalaatitti kallattii yaalaatitti deemanii. Amma eessa jiru haati warraa keessanii? Naannoo torbee jahaan hospitaaluma ciisaa ture. Hospitaaluma keessatti yaala fudhachaa ture. Isin immoo waajjira poolisii jirti yeroo sanitti dhiyeenya kana immoo akkasittinis jala bu'ee maalirra akka jiruu fi maalirra akka ta'e himannaa mana murtii baay'ee oduu isaan qabu. Tarii himannaa mana murtii abbaa alangaatti qabate waan ta'eef abbaan alangaa immoo maal gochaa akka jiruu fi akkamitti hordofaa akka jiru. Anis baay'ee kan duuka bu'aa hin jirreef itti qulqulleessee yoo jedhe maal akka godhesatu beekaa. Tarii isinis jecha amantaa waan kennitti natti fakkaata. Waajjiruma poolisii aanaatii galuftichoo jirti natti fakkaata ammaatti. Naannoo keessanitti waan akkasii mudatee beekaa? Haara takkuun nageenya namiti jaarsonni akaakayyoonni abaabayyoonni fi namoonni amma jaarsummaadhaaf walitti ba'an hundi isaanii gosa takka waan akkanaa kana dhageenyee beeknu waan jedhu kanaadha. Fuulduratti daa'ima deebitanii horachuu barbaaddu? Ani fayyummaa koo guutumaan guutuutti deebi'ee argadhe taanaaniin wanti horachuudhaaf na daangessu hin jiru. Mirkaneeffadhe taanaan daa'ima argachuuf waan ani hin barbaannes hin jiru. Amma sadarkaa ammarra geessan kanarra nan ga'a jettanii yaaddanii beektu? Yeroo sanitti yaadee hin beeku. Foon kun iddoon qabata jedhee yaadeen beeku. Deebitanii wajjiniin jiraachuu akka barbaaddan naa kaaftanii wal'aansas dabalataan akka barbaaddan naa kaaftanii mee miira gaabbii moo tasgabbii moo miira akkamitti isinitti dhaga'ama amma? Ani miira tasgabbiiti kan natti dhaga'amu. Olmas ani amma yoo ofii kootti odoo waa balleessitee anatu kana balleesse waan jedhu sanitti yaadda waan ta'eef ani miirri tasgabbii keessi kan koo tasgabbaadha. Duras tasgabbaadha. Tasgabbiidhaan hin deemaa isa kana kan natti dhaga'amu. Hawaasa aanaa kootiitii fi godina Arsii keessa jiran hunda isaanii aga koree qindeessituu godina Arsii marti isaanii dhufanii iddoo kanatti hooggansa godina Arsii hundi isaanii dhufanii akkam jirta jedhanii baay'ee na yaadataa jiranii yookaan baay'ee na gaafachaa jiranii ammas immoo deeggarsa kan koo addaan hin cinne deeggarsa kan koo itti deemaa jiranii itti fufaa jiranii. Amma mee gabaabsitanii naa kaaftan gargaarsa akkamii barbaaddu amma? Ammatti goofandii aanaan laabeetiniin itti deemaatiin jiru jira. Aanaan bulchiinsi godinaa bulchiinsi aanaa namoonni hundumtuyyuu isa kanarratti baay'ee na duuka dhaabbatanii na duuka socho'aa kan jiranii fi dhibeen yaala biyya alaas jedhame kana deemtee akka yaallamuu qabduu fi yaallamtee fayyummaa kee guutuudhaan akka deebitu kan jedhan kana waan ta'eef tokkoffaa ispoonsara nama naa ta'ee gara biyya alaatti yaala kan koo kana naannoo biyya Ameerikaatti ergee keessumaayyuu iddoo sanitti yoo kan deemu taate ijoolleen firoottanis kan achi jiranii fi kan bira buufachuu danda'u kan jiran waan ta'eef namni yaala kanarratti deeggarsa na jedhee garasitti na erguu danda'uu fi hanga danda'ameen immoo yeroo tokko biyya tokko keessatti saayikooloojikaalii yoo miidhamteetiin hin jette miidhamni sun xiqqishuu isii hanga dagattuuf ji'a 2-3-4 illee ta'u naannoo sanitti yaala fudhachaa xiqqoo yoo achi baheetiin hin jedhe boqonnaa sammuutti sun ta'a jedhee yaada. Kanaaf namoonni akkasitti na deeggaranii yaala kana guutuutti na cinaa dhaabbatanii fi ispoonsara naa ta'an yoo jiraatan baay'ee kan barbaadu ta'uu isaati. Ispoonsara gara biyya alaatti yookaan immoo keessumaayyuu gara naannoo Ameerikaatti tarii duras barbaadaatti ni jira. Hanga ammaatti wanti irra gahee hin jiru. Yaada nuuf kennitaniif guddaa isin galateeffannaa hedduu galatooma. Gaaffii deebii qondaala mootummaa qaamni saalaa isaanii irraa muramee fi yeroo ammaa wal'aansa argataa jiran isa waliin taasifnee caqasnee deebinee daawwattoota keenya dhimma akkasii garuu yeroo gabaabsinu BBCdhaan kan jalqabaa miti. Kana dura magaalaa Finfinnee keessatti namni tokko ofuma isaa qaama saalaa isaa ofirraa muruu gabaafnee turre. Ogeessa fayyaallee irratti dubbisnee qaamni saalaa namichi sanaa citee firiijii keessa kaa'amee eegasii booda wal'aanamee fayyuusaa isin biraan geenye turre. Dhuguma immoo waan akkasii kun baay'ee baratamaa miti. Bakka isin jiraattan waan akkasii jiraa? Mee nu barreessaa.